Ligoonni hedduun yeroo kanatti ayyaana qillee fi simannaa bara haaraaf boqonnaa qabu. Addatti warri Great Britain taphoota torbee ayyaana jechuun kilaboonni isaanii warqii kubbaa miilaatiin ayyaanicha dabarsuu aadaa godhan qabu. Premier League England taphoota Boxing Day moggaafamee torbee 18ffaan ni taphatama. Liverpool boru Leicester Cityin simata. Chelsea morkii waancaa cimsachuuf Manchester City fi Manchester United injifannootti deebi'uuf taphatu. Arsenal jimaatanii taphata. Tottenham goolii 6 fi 3 injifachuun miira injifannootti kan deebi'e Liverpool Leicester Cityin simata. Liverpool tapha qixxeessitu tokko osoo qabu qabxii 4 Chelsea caalee ligicha dursaa jira. Dursaan ligicha Liverpool dursummaa isaa cimsatee hawwii shaampiyoonummaan ayyaana qillee dabarsuun bara haaraa simachuuf Leicester City morkata. Taphoota 12 darbaniif ligichaan Leicester Cityin kan mo'ame Liverpool tajaajila Ibrahima Konaatee fi Conor Bradley hin argatu. Diego Jota filannoo jalqabaatiin ni taphata. Curtis Jones carraa taphachuu ni argataaf eegama. Liverpool ayyaana qilleen booda Leicester City waliin taphatee guyyaa 3 booda West Hamin morkachuun bara haaraa simata. Chelsea darbii Londoniin Fulhamiin keessummeessa. Kilaboonni lachuu torbee 17ffaan qabxii qoddataniin booda injifannoo argachuuf morkatu. Taphattoota baay'ee mallatteessee leenjistoota hedduu jijjiiraa kan ture Chelsea bara kana Enzo Marescaan milkitti deebi'aa jira. Liverpoolin caalame sadarkaa lammaffaarra kan jiru Chelsea garaagarummaa dhiphisee morkii waancaa keessa turuuf boru Fulham wajjin guyyaa 4 booda Ipswich Townin morkatee bara haaraan simata. Chelsea tapha Fulhamiif tajaajila Marco Correa adabbiin booda yoo argatu miidhama haaraa isa mudatee hin jiru. Leenjisaan Chelsea Enzo Maresca dhiibbaa ofirra ittisuuf osoo hin taane dhugaan jiru ammas morkii waancaa keessa hin jiru jedhan. Faallaa kanaan Manchester City morkii waancatti ni deebi'aa jedhan. It's McGinn, it's Rodgers. Dorgommiilee hundumaan taphoota 12 keessaa tokko qofa injifatee gomsa gadaanaan imalaa kan jiru Manchester City morkii jabaaf Evertoniin simata. Everton taphoota 2 darbaniin morkattoota waancaa Arsenal fi Chelsea waliin qabxii qoddate. Ta'us taphoota 15 Manchester City waliin taphate keessaa 13 mo'amee 2 qabxii qoddachuun gomsa gadaanaa qaba. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola, John Stones, Matthias Nunez fi Ederson taphichaaf ni filatuun eegama. Liverpool tapha tokko osoo isaafuu shaampiyoonii England Manchester City qabxii 12 caaleera. Haala kanaan kan imalan yoo ta'e Pep Guardiolaan waancaa miti hirmannaa Champions League Awurooppaa argachuun itti ulfaachuu mala. Manchester United have to steady the ship here. Ouattara and Semenyo! Old Traffordit goolii 3-0 Bournemouth kan mo'ame Manchester United dirreen alatti Wolverhampton wajjin taphata. Leenjisaan Wolves lammiin Portugal Vitor Pereira tapha isaanii jalqabaa dirreen alatti Leicester City injifachuun milkiin hojii eegalan. Lammii biyya isaanii Ruben Amorim kan leenji'u Manchester United akka qoranni eegama. Marcus Rashfordin miseensa Manchester Unitedin ala kan taasisan Ruben Amorim garagarichaatti ni deebisuu kan jedhu ni eegama. Utaalloon qabame kan ture Matthias de Ligt fi miidhama salphaa kan qabu Victor Lindelof taphachaaf Manchester Unitedin ni tajaajilus jedhame eegama. Taphoota birootiin boru Bournemouth Crystal Palace, Newcastle Aston Villa, Nottingham Forest Tottenham Hotspur, Southampton West Ham United waliin ni taphatu. Ligicha jimaata taphoota lamaan yoo itti fufu Arsenal Ipswich Townin yoo simatu Brighton Brentford wajjin taphata. Ligoonni hedduun yeroo kanatti ayyaana qillee fi simannaa bara haaraaf boqonnaa qabu. Addatti warri Great Britain taphoota torbee ayyaana jechuun kilaboonni isaanii warqii kubbaa miilaatiin ayyaanicha dabarsuu aadaa godhan qabu. Premier League England taphoota Boxing Day moggaafamee torbee 18ffaan ni taphatama. Liverpool boru Leicester Cityin simata. Chelsea morkii waancaa cimsachuuf Manchester City fi Manchester United injifannootti deebi'uuf taphatu. Arsenal jimaatanii taphata. Tottenham goolii 6 fi 3 injifachuun miira injifannootti kan deebi'e Liverpool Leicester Cityin simata. Liverpool tapha qixxeessitu tokko osoo qabu qabxii 4 Chelsea caalee ligicha dursaa jira. Dursaan ligicha Liverpool dursummaa isaa cimsatee hawwii shaampiyoonummaan ayyaana qillee dabarsuun bara haaraa simachuuf Leicester City morkata. Taphoota 12 darbaniif ligichaan Leicester City kan mo'ame Liverpool tajaajila Ibrahima Konaatee fi Conor Bradley hin argatu. Diego Jota filannoo jalqabaatiin ni taphata. Curtis Jones carraa taphachuu ni argataaf eegama. Liverpool ayyaana qilleen booda Leicester City waliin taphatee guyyaa 3 booda West Hamin morkachuun bara haaraa simata. Chelsea darbii Londoniin Fulhamiin keessummeessa. Kilaboonni lachuu torbee 17ffaan qabxii qoddataniin booda injifannoo argachuuf morkatu.
Taphattoota baay'ee mallatteessee leenjistoota hedduu jijjiiraa kan ture Cheelsiin bara kana Enzo Mareskaan milkitti deebi'aa jira. Liverpooliin caalame sadarkaa lammaffaarra kan jiru Cheelsiin garaagarummaa dhiphisee morkii waancaa keessa turuuf boru Fulham wajjin guyyaa afuriin booda Ipswich Towniin morkatee bara haaraan simata. Cheelsiin tapha Fulhamiif tajaajila Marco Correa adabbiin booda yoo argatu miidhama haaraa isa mudatee hin jiru. Leenjisaan Cheelsii Enzo Mareskaa dhiibbaa ofirra ittisuuf osoo hin taane dhugaan jiru ammas morkii waancaa keessa hin jiru jedhan. Faallaa kanaan Manchester Cityin morkii waancaatti ni deebi'aa jedhan. It's McGinn. It's Rodgers. Rodgers! Dorgommiilee hundumaan taphoota 12 keessaa tokko qofa injifatee gomsa gadaanaan imalaa kan jiru Manchester Cityin morkii jabaaf Evertoniin simata. Everton taphoota lamaan darbaniin morkattoota waancaa Arsenaalii fi Chelsea waliin qabxii qoddate. Ta'us taphoota 15 Manchester City waliin taphatee keessaa 13 mo'amee lamaan qabxii qoddachuun gomsa gadaanaa qaba. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola, John Stones, Matthias Nunez fi Ederson taphachaaf ni filatuun eegama. Liverpool tapha tokko osoo isaafuu shaampiyoon England Manchester City qabxii 12 caaleera. Haala kanaan kan imalan yoo ta'e Pep Guardiolaan waancaa miti hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuun itti ulfaachuu mala. Manchester United have to steady the ship here. Ouattara and Semenyo! Old Traffordit goolii 3-0 Bournemouth kan mo'ame Manchester United dirreen alatti Wolverhampton wajjin taphata. Leenjisaan Wolves lammiin Portugal Vitor Pereira tapha isaanii jalqabaa dirreen alatti Leicester City injifachuun milkiin hojii eegalan. Lammii biyya isaanii Ruben Amorim kan leenji'u Manchester United akka qoranni eegama. Marcus Rashfordin miseensa Manchester Unitedin ala kan taasisan Ruben Amorim garagarichaatti ni deebisuu kan jedhu ni eegama. Utaalloon qabame kan ture Matthias de Ligt fi miidhama salphaa kan qabu Victor Lindelof taphachaaf Manchester Unitedin ni tajaajilus jedhame eegama. Taphoota birootiin boru Bournemouth Crystal Palace, Newcastle Aston Villa, Nottingham Forest Tottenham Hotspur, Southampton West Ham United waliin ni taphatu. Ligicha jimaata taphoota lamaan yoo itti fufu Arsenal Ipswich Towniin yoo simatu Brighton Brentford wajjin taphata. Last bidding catches the breeze.